Baga ayyaana dubartootaa Shinooyeetiin isin gahee. Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan taate Artistii Hawwii Tazarraa wallee haaraadhaan dhufaa jirti. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduullee kan namatti tolu waa'ee artistoota keenyaa fi baay'ee kan nama bohaarsu isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo Subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kanallee sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana yoo sheer gootanii artistii keenya jaalatamtuu Hawwii Tazarraa kanallee sirba ciisaa haaraa irratti fayyaduu waan danda'uu fi artistii kana jajjabeessaa bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Gaan daawwattoota keenyaa laayikii gochuun hin dagatinaa. Gara yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenyaa gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan taate artistii gameeyyii warra jedhaman keessaa ishee tokko kan taate artist Hawwii Tazarraa hundumti keessan iyyuu beektu jechuudha daawwattoota keenya. Artistiin Hawwii Tazarraa kanaan dura wallee babbareedaa fi hedduullee gaafa lolaa keessaa kaasee hunduma keessatti illee kan jirtuu fi gaafa uummata kakaasuu irratti illee sirbisee sirboota uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa hedduu argatanidha. Akkasumas illee baay'ee kan namatti tolanidha. Egaa artistoota warreen dur qabnu kaasee keessaa ishee tokko jechuudha artistiin Hawwii Tazarraa. Egaa artistiin keenya kun amma immoo hojii haaraadhaan dhufeera isiniin jetti jechuudha daawwattoota keenya. Artistiin kun sirba haaraa qaammee kan jedhamu gaafa kana gidduu kana jechuudha gadhiisuuf kan dhufaa jirtu sirba bareedaa hedduu kan namatti tolullee kiliipitti hojjettee waa'ee ayyaana waggaa irratti qaammee jettee kan dhufaa jirtudha jechuudha artistiin keenya kuni. Egaan akkamitti eegduu isiniin jecha warroonni artistiin keenya akkasiin daftee dhuftu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate kun yoom dhuftii fi eessatti immoo dhufti kan jettan hunda keessaniif iyyuu artistiin keenya jaalatamtuun kun kan isheen irratti dhuftu YouTube chaanaalii ishee dhiyeenya kana bantee sirba tokko irratti gadhiistee turte jechuudha. Achuma irratti dhufti jechuudha. Qaammee jettee illee sirba kana achirratti gadhiifama jechuudha daawwattoota keenya. Yoom dhuftii kan jettaniif immoo egaa artistiin keenya kun kan dhiyeenya kana feesbuukii ishee gubbaatti maxxansitee turte edda galgala jechuudha. Artistiin keenya qaammee gaafa 5 yookaan roobii nan dhufa jettee jirti jechuudha sirba kanaanii. Sirbi kun kan gadhiifamu yoom warri jettaniif roobii galgala yookaan ganama gadhiifamuu danda'a yeroo isaan beekamu. Garuu gaafa roobii isinii dhufa jechuudha. YouTube chaanaalii mataa isaa irratti dhufa. Gamuma kanaa artistii keenya kana warroonni YouTube chaanaalii ishee subscribe gottanii jirtan dhaqaatii subscribe godhaa description boxii keessa yookaan koomentii jalallee pin godhee isiniin kaa'a jechuudha. YouTube chaanaalii ishee subscribe godhaa. Hundumti keessaniyyuu artistii keenya kana walleessiidhaan gaafa dhuftu walleensi akka miileena galuu danda'uu fi hundumti keessaniyyuu sappoorti godhaa bukkee dhaabadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo nuyi har'a qabannee dhufe kana ture waan amma muraasa nu daawwataniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deemanitti immoo gama kiyyaa nagaatti osoo hin jedhin dura sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee viidiyoo kana sheer godhaa. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram warroonni qabdan keessumayyuu Facebookii keessatti baay'ee sheer godhaa. Artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa cina dhaabadhaan isiniin jedhaa.
TikTok irrattis share gochuu hin dagatinaa daawwattoota keenya. Artistiin keenya kunillee gaaseen dhuftuu viidiyoo ishee kanattillee akka bu'aarra abdiin qaban siniin jedha. Waan amma xumuraatiin haa jentu sanaaf galatooma. Amma viidiyoon kan biraa walitti deemutti gama kiyyaan nagaatti.